namni nama waanyu ka guddinna namaan barbaanne harqoota ceekuu isaarraa gad hin buune yoomuu baatee deema. Viidiyoo kana koppiliinkii godhii nama waanyu ka guddinna kee hin barbaanne biraan gahi. Namni nama waanyu fakkiin isaa akka dachii tanaatiin agartaniimi. Dachiin tun asitti goyduudha, asitti jiituudha. Namni nama waanyu yeroo marayyuu inni ulfa ciniinsuun qabne. Hasan al-Basriin maal jedhe? maa ra'aytu zaaliman ashbaha bimadluum jedhe. nama ufii nama miidhu ka nama miidhame fakkaatu nama waanyu malee hin agarree jedhe. Namni nama waanyu gaduma deemanaan akkanumatti goggoga. Namni inni waanyu suni ammoo tulaa lalisee mul'atee ifee akkanatti bareeda. Inni asumatti waanya gaduma deema ka waanyamu ammootu akkanatti rabbi isa guddisaa. Nama hin waanyinaa waanyoon badduudha. Nama waanyurra yaa rabbi akka isaa taate sanitti naa tahi jedhi malee nama borumsaan guddate ka qabeenyaan guddate ka rabbi waa maraanuu isa ol fuudheetiin hin jedhe akkamitti guddate jetteetiin halkanii guyyaa ammootu hin ciniinsifatin. Ciniinsuun suni ciniinsuu dahumsan qabne waan taateef akkasitti qabrii waliin galta waan taateef.